Aangawootni mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran sagantaa eebba barattoota Yuunivarsiitii Harraambee irratti argamuun ergaa dabarsaniiru. Hoogganaa ittaanaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Galaanaa Walda Mikaa'el mootummaan qulqullina barnootaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjetaa jira jedhan. Eebbifamtoonni guyyaa kana akka ce'umsaatti fayyadamuun boqonnaa ittaanuun barnootaan fagoo gahuu fi gahee akka biyyaatti isinirraa eeggamu baachuuf of qopheessuu qabduu dhaaman. Digirii jalqabaatiin gaafa eebbifamu gammachuun akka keessan kanaa miti kan keenya hin caala ture. Maaliif caala yoo jettan akkaataatti keessaa baane sana jechuudha. So I think dursee Harraambee galateeffachuun barbaada. Maaliifan galateeffadha seetan waan isin barsiiseef qofa otoo hin taane waan ba'aa keenya nurraa fuudhee kan silaa mootummaan kana hundaaf mana barumsaa saaquu qabu sana inni nurraa fuudhee isin leenjisee har'aa asiin isin ga'uu isaatiif baay'ee galateeffachuun barbaada. Abbaan qabeenyaa mootummaan uummanni wal gargaaree yoo ta'een alatti biyyi guddachuu hin dandeessu waan ta'eef akka Biiroo Barnoota Oromiyaatti kan akka keessanis kan isiniin gadiis daa'imarraa kaasee gara miliyoona 12 nama gahuutu mana barumsaa keessa jira. Nama kana hunda daa'imman kan hunda keessummeessuudhaaf instituushinii yookiin dhaabbilee barnootaa gara 31,000tu jira beekaa. Baay'inni barattoota keenyaa biyya 96 caala. Kanumti Oromiyaa qofti addunyaarra biyya jedhamanii alaabaa qabatanii kan jiran biyya 96 ol. So kana hunda kophaan dandeenyu kan akka Harraambee kun abbaan qabeenyaa adda addaa manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa KG sadarkaa lammaffaa ijaaruudhaan nurraa ba'aa buusaa jiru. Kanaaf isaaniinis galateeffachuun barbaada. Inni kan biraa kaayyoon keenya akka biiroo barnootaatti waa lama. Tokko nama dorgomee jiraachuu danda'u jaarraa sattaanuu kana keessa bara kana keessa jiraachuu kan danda'u uumuudha. Inni lammaffaa ammayyeessuudha. Maal jechuudha? Civilizationii keessa jiraachuu nama danda'u uumuudha jechuudha. Because akkuma beektan barri taanee dhufu ta'u kuni akkamma jiraannu kanatti keessa jiraachuu waan nu dandeessu waan hin taaneef. Kantiibaa ittaanaan dhimmoota diinagdee bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Mulaatu Dhibbaa gama isaaniitiin Yuunivarsiitiin Harraambee humna namaa leenjisuu akkasumas deeggarsa ogummaa fi teekinooloojiin magaalattiif taasisuun gahee milkaa'ina mul'ata Smaart Adaamaaf baataa jiruun ni galateeffannaa jedhan. Asitti kan hin argu hojjettoota magaalaa Adaamaa maastersiidhaan eebbifamaa isaanii jiraniin argee kanaafiyyuu Harraambee Yuunivarsiitii hojjettoota keenya gahoomsuudhaan digirii lammaffaa kennuudhaan kan raawwateef galatikoo dachaadhaa guddaa galateeffachuun barbaada. Eddii hojjettoonni keenya jiranii galmoota nuyi qabnu duwwaan isinitti mee keessaa ba'a. Akka magaalaatti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti galmoota 4 qabannee deemaa jirra. Galmi jalqabaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudha. Kanaaf immoo nama barate nu barbaachisa. Galmi lammaffaan tarpuruunara uumuudha. Hawaasa qaroomaa interpuruunara. Galmi keenya sadaffaan kalaqaaf ogummaadha. Galmi keenya arfaffaan mootummaa cimaadha. Kana yeroo raawwannu jaalleewwan warri magaalaa Adaamaadhaa digirii tokkoffaan eebbifamtan hojjettoonni keenya digirii lammaffaa fudhattanii hangammachuu dachaa sitti argadhe dabalatee kallattii 3 hordofna. Kallattiin jalqabaa baay'inaan karoorfannaa ariitiin raawwannaa waan raawwannu qulqullinaan raawwanna. Kana yeroo goonu mootummaan naannoo Oromiyaa ergama 3 qabatee deema. Ergami tokkoffaan barnootaaf teekinooloojii babal'isuudhaaf, ergami lammaffaan sirna cimaa ijaaruudhaaf, ergami sadaffaan immoo dinagdeedhaan Oromoo tumsuudha.